Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqaboo baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa kan meeshaalee ajaa'ibaa qabadheen kara keessan dhufee tura. Meeshaan kun meeshaa yeroo darbe waraabee guutuun isaa natti mijachuu didee har'a guyyaa har'aa feenee jirra. Eessa feenee akkamitti fe'amee meeshaan kan jedhus hunduma isaatu viidiyoo isaa kana keessatti hin dhageessanii obsaan dhaggeeffadhaa. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa. Warroonni chaanala keenya faaraa wataatan hoggaaraattan sabiskiraabii godhummaatii keenya ta'aa jechuun gamanuma naffeerraa kooti dhugaan isiniin jedhaa meeshaalee chaalenjii qaban gaafa hojjetamee too ba'u kan caalaa kan nama gammachiisu homtuun jiru. Maaliif hoo jettan meeshaa baratamaa miti biyya keessatti meeshaaleen akkanaa jechuudha. Miidiyoota adda addaa ilaaltanii jirtanii wantoonni adda wanti isa godhu wanta baay'eetu jira. Kunooti akka argaa jirtan teechoo teebilii yeroo tanaan dura viidiyoo isaa obboleettiin keenya gaafa talabattu isiniin qabadhee too dhufee kunoo haala kanaan baheetoo jira. Teebiliin isaa teechoon isaa ispoonjiiwwan isaanii hunduunuyyuu jechuudha. Tokko meeshaalee as keessatti guutuma isaa meeqa akka fixes isiniifan himaa. Kanaafuu laayik sheer gochuun dagatinaa. Warroonni haarawaa taatan immoo sabiskiraabii godhaati. Ijoolleen baay'een nuuf hin dhufullee warri jettanis jirtanii mallattoo bilbilaa san oonii yoo gootan isinii dhufuu danda'a. Yeroodhaan wantoonni gallakkisnu isiniin jechuun jaaladha. Egaa waa'ee akkaataa hojii isaa ogeessaaf dhiisetoo jira. Maaliif waa'ee teebilii kanaa hoggaan dubbadde amma isiniif galuu dhabuu danda'a haala hojii isaa jechuudha. Akkamitti akka chaalenjii qabu hoon jedhee tariitii ogummaa barbaachisa meeshaa tokko hojjechuufis waan hundaafuu waan ta'eef haaluma isaa bareedina isaatii fi kwaalitinnatii isaatan isiniif dubbadda. Chaalenjoota isaa warra hojjetutu iyyuu beeka jechuudha. Kanaafuyyuu kanan isiniin jechuu jaaladha. Egaa baay'ee bareeda kan ta'edha. Argaa jirtanii luka isaallee isiniifan waraaba. Yeroo baay'ee baay'ee meeshaa gizee waraabu duddaanis duubanis nan waraaba. Laaluu qabdan ijaa ta'eef jechuudha. Fuuldura qofaan argisiisetii miti kanan dhiisu isiniin jechuun jaaladha. Teechoowwan kun dhugaa dubbachuuf baay'een jaaladhe. Egaa yeroodhaan wantoonni haaraan ni baha. Fedhiin ilma namaa daangaa hin qabu. Warroonni hojjisiifachuu barbaadan bilbila keenya isiniifan teechisa. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Maaliif meeshaa warroonni fedha qabda. Warri fedha hin qabne immoo ijoollee fedha qabdu bichaan. Sheer godhaatee egaa lukni kun akka argaa jirtan kana qalamiin kan dibame TV istaandii kana yeroo baay'ee ijoolleen akka nama sadii hojjisiifattanii jirtu. Baay'ee bareeda. Dhugaan isiniin jedha. Hedduu tokko bareeda. Jibbaasii bakka lachiinuu bootaa galchuu ni qaba. Kaamana keessatti namni amma jibbaasii wajjin hin galchine hin jiru. TV gaafa galchanii isiniin jedhaa kunoo hiikaa jirra. Algaawwanis maaliif fe'amaa jira jechuudha. Har'a eessatti fe'ama jettanii na gaafachuun keessa hin oolu waan ta'eef asumaanan isiniif himaa. Algaa xarzii isaa laaluu dandeessu. Algaawwan kamuu algaa biraandii kan ta'e kan laaltanii yookaan mukni isaa miidiyeessii kan ta'e kan laaltan xarzii isaatidha jechuudha. Asumaanan isa immoo isiniif ibsa jedheetan bakka biraatitti hojjisiistan. Algaa yeroo darbellee garuu waraabee jira. Haa ta'u malee har'a walitti bakka tokkotti dhiyaatee meeshaan waan gadi ba'eef iddoo argadheetan haala gaariidhaan walitti fidee teebiliin kun kan wal keessa seentudha. Baay'ee bareeddi soofaa jidduutti warroonni hojjisiifachuu barbaadan keessattuu soofaawwan akkanaati. Teebiliin dheeraa sanii miti jechuudha. Astaayiliin isaa teebilii kanaadha. Wantoonni isaa kanaafuyyuu haala gaafa filattan dhugaa filannoo ishii baay'ee na dannaqeef obboleettii kana asumaan eebbisaa. Yeroo darbellee isiniin jedheetoo jira wal eebbisaadha. Isiniin jechuun jaaladhaa. Kanaafuyyuu fe'amee deemee jira. Eessa deemee hoonaan jettanii boru deemee jechuudha. Kaanuma masmaruma harsiititti boru deemee nagaadhaan galee jira. Hedduu tokko gammadee galata rabbii isiniin jedhaa. Yeroo fe'amaatoo jirus asumarratti viidiyoo kanarratti argattu. Ol ka'iisni soofaa kanaa warroonni beektan ragaa ta'uu dandeessu. Warri galeefis ragaa ta'uu danda'a. Kan manatti galfate jechuudha. Abbaa manaatiitu dhufee obboleettii kana baay'eetti gammade meeshaa kanatti. Hiriyaasaa fidateetoo dhufee warroonni meeshaa fe'anillee yeroo baay'ee meeshaa fe'nee jirraa jedhanii baay'ee tokko dinqisiifatan jechuudha. Meeshaalee kana dhugaa dubbachuuf anuufii kootiifin hojjisiisa jechuu osoo hin ta'in ragaadha. Soofaa biraandii gaafa irra teessu dudda kee walitti siif qaba. Yoo irra teessu gadi hin deemu. Kana beekuu qabdan jechuudha. Wantoonni hunduu carqiin isaa kafaayii turkiidha jechuudha. Kanaafuyyuu wanta takka wanti ta'u tokkomtu hin jiru. Garuu as keessatti akka gorsaatti kanan isinitti dubbadhu. Warri meeshaas galfattan ta'a. Warri ganaas galfattan ta'a.
uffata kunis baay'izawee uffachuu qaba. Teebiliin kunillee amma soofadha waan ta'eef uffachuu qaba. Carqiin isaa xuraa'uu hin qabu. Bakkuma kamittuu yoo hojjisiistan soofan keessan uffata mataa isaa qabaachuu qaba. Yeroo keessa uffata turkiin hafee jira lafatti jechuudha. Hodhisiisuu dandeessanii warroonni immoo nu hodhisiisettanillee warri galfattan meetira isaanii mattarsiistanii natti kennuu dandeessanii warri immoo na biraa galfattan meetirri isaanii na bira jira waan ta'eef hojjisiisee isinii erguu nan danda'a. Rakkoon tokko homtuu hin jiru feestaalitti nama waan ta'eef. Karaa fe'ameen haala makiinatiin deemuu ni danda'a. Naannoo kamittuyyuu isiniin jechuun danda'a. Isiniin jechuun jechuu kooti danda'a kanan jedhee dhiifama jecha kootiif isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana haala meeshaa kana akkamiin akkan isin ibsuun beeku guutumaan guututti baay'ee warri fe'uu dhufes kan itti gammade anis kan itti gammade meeshaalee chaalenjii qaban kan akka soofaa. Kan akka algaa, kan akka teebiliiwwan kanaa jechuudha. Teechoo isaa wajjin chaalenjii warroota qabanidha jechuudha. Garuu haa ta'u malee chaalenjii jechuun hojii gurguddaa jechuudha malee waan biraati miti. Hojii tanaan dura hin baratamne. Maashiniin tanaan dura kana sirriitti warroota bakka gurguddaa jiraniif malee akkanatti baratamee gadi bu'eetoo hin hojjetamne ta'uu isaati baay'ee dinqisiifate. Warroonni ogeeyyiin hojjetanuyyuu jechuudha. Teechoo fi soofaawwan kanniin akkanatti isinitti haa baratamu warroonni qarshii qabdan waan chaalenjii qabu hojjisiifachuun jechuudha. Maaliif waan adda ta'e waan baratamaa hin taane gaafa galfattu obboleettiin kun tarii naannoo sanirraa waan adda ta'e wayii taate jechuudha. Nama gammachiisa. Meeshaa irratti rakkoo hin qabu. Hojii fi meeshaa irratti chaalenjii uumuun rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Ilmi namaa nama qofa hinaaffaa namaa hin qabaatin guddina namaa hinaafin malee waan hojii keetiif chaalenjii wantoota mana keetiif godhatu chaalenjii godhuun cubbuus hin qabu hedduu nama gammachiisa. Algaas kunoo kophaatti baasetan isinii waraabee hanga guddatuu fi mataan isaa teebiliiwwan isaa wanni isaa wajjin jechuudha. Masaabota isaanii wajjin akkatti bareedan yeroo darbees waraabeen jira. Garuu haa ta'u malee akkatti alatti gadi baasee waraabnee haalli roobatis natti mijachuu dideetoo jechuudha. Amma kun akkattiin isinii waraabee baay'ee bareedu warroonni barbaadan bilbilli keenya duwwaa 9458267 dawwaluu dandeessu. Jalatti illee titelii jalatti illee isinii fanteechisa bilbila. Isiniin jedha ijoolleen baay'een dinqisiifattee shifeerinuyyuu waraabbachaa jechuudha. Maaliif baay'ee dinqisiifatan meeshaa kana namoonni fe'amaa jiru masmara gubbaarra waan ta'eef namoonni karaa deemullee itti goree footoo kaafattee isiniin jedha garuu na dabbare namoota baay'ee footoo kaasuuf nagaa naa taa'ee hedduun isin jaaladha baay'ee.